Hayyeena shamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota gadaa fayyina kam jirtan nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu isiniin jechaa gadaa niwusirraa odeeffannoo amma qaqqabe isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu ana obboleessa keessan Muhammad Ibrahim. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti hoogganaan waboo Kumsaa Dirribsaa yookaan Jaalmarroo Associated Pressitti akkasumas hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Rooyitersitti dhimma waraanaa irratti wal tumsuuf waliigaluu himuu isaanii gurra isin buusaa hanga turtii xumuraatti nu waliin turaa. Kana malees warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun maatii nuuf ta'a jechaa gara odeeffannoo keenya guyyaa har'aa qabannee dhufetti sinceessaan waliin tura. Waraanni bilisummaa Oromoo waboo fi TPLF dhimma waraanaa irratti wal tumsuuf waliigaluu isaanii gaggeessitoonni dhaaba lamaanii himuu Reuters fi Associated Press gabaasan. Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa garee kunneen waliin ta'uun nageenyaa fi tasgabbii biyyattii booressuuf hojjetaa jiru jechuun irra deddeebiin himataa kan ture yoo ta'u, ji'oota muraasan dura ammoo lamaanuu garee shororkeessitoota jechuun man maree bakka bu'oota uummattootaa biyyattiin farajuun isaanii yaadatama. Garee lamaan waboo kan mootummaan Itoophiyaa ABO Shanee jedhuun fi TPLF'n isaanii maddeen oduu Reuters fi Associated Press gabaasaniiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaa ABO Shanee jedhuun Kumsaa Dirribsaa yookaan Jaalmarroo jedhamuun beekamu Associated Pressitti akkasumas hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ammoo Rooyitersitti akka himanitti dhimma waraanaa irratti wal tumsuuf waliigaluuf adeemsi jiraachuu mirkaneessan. Waraanni bilisummaa Oromoo lixaa fi kibba biyyattii keessatti bal'inaan socho'aa kan ture yoo ta'u, yeroo dhiyoon as garuu gara giddugaleessa Oromiyaa keessas akka socho'aa jiran himama. Mootummaan ajjechaa lixa Oromiyaa bakka adda addaatti raawwataa tureef garee waraana bilisummaa Oromoo kana himatus isaan garuu irra deddeebiin gochaa kana haalaa turan. Ji'a sadaasaa eegaleen mootummaa waliin waraana cimaa gaggeessaa kan ture TPLF ammoo gara naannolee ollaa kan ta'an Amaaraa fi Affaaritti seenuun haleellaa gaggeessaa jira. Amma furmaanni jiru afaan dubbachuu barbaadaniin dubbisuun aangoo irraa kaasuu qofaadha. Hoogganaan waboo Marroo Dirribsaa Associated Pressitti himeera. Kumsaa Associated Pressitti akka jedhetti gareen isaa waliigaltee irra kan gahe torbanoota muraasa dura gaaffii TPLF isaaniif dhiyeessan diina waloo keenya irratti keessumaa tumsa waraanaa gochuuf sadarkaa haasaatti waliigaltee irra geenyeera jechuun dubbate. Madda oduu Reuters waliin karaa bilbila saatalaayitiin kan dubbatan Dr. Dabratsiyoon garee waboo waliin haasaan taasifamaa jiraachuu mirkaneessuun garuu bal'insaa hin dubbanne. Dubbiimaan garee TPLF Geetaachoo Raddaa akkasumas waliigaltee tokko irra gahuuf hojiin hojjetamaa jira jechuun Rooyitersitti himaniiru. Dabaluunis egeree Itoophiyaa irratti warreen gahee qaban waliin hojjechuun waan haaraa miti jechuunis dubbataniiru. Kumsaa Dirribsaan gama isaatiin Associated Pressitti akka himetti wal tumsa siyaasaa uumuuf haasaan taasifamaa jiraachuu himuun gareewwan biroos haala wal fakkaatuun hirmaachaa jiraachuun mootummaa amma jiru mormuuf wal deeggarsa guddaa ta'a. Dubbiimtuun ministeera muummichaa Bilanee Siyyuum gareewwan lamaan kana ilaalchisee deebii gama imeeliin kennaniin TPLF fi waboo paarlaamaa biyyattiin shororkeessummaan labsamuu himuun alatti odeeffannoo dabalataa akka hin kennine Reuters gabaaseera. TPLF waggoota sadiin dura mormii taasifameenii fi jijjiirama dhaabaa ADWI keessatti godhameen shora murteessa mootummaa keessaa qabu dhabuun teessoo isaa Tigraay godhachuun mootummaa federaalaa waliin gara waraanaatti galeera. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf teessoo isaa Eertiraa godhachuun qabsoo taasisaa kan ture yoo ta'u, ABO'n waggaa 3 dura erga biyya seenee booda irra adda bahuun waraana itti fufuu hime. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaatti nuuf tura.